deebisuu osoo hin ta'in tokkummaa halkittummaa irratti hundaa'e ummanni keenya tokkummaaf jaalalaan biyya keessatti jiraannu uumuuf deemaa jirra. Biyyi yoo hin tokkoomne, yoo waliin jaallanne, yoo waliin hin galle guddachuu hin danda'u. Fakkeenya tokko isiniin kaasa. Bunni asii Jimmaa ba'u hanga Finfinnee ga'utti saba lama keessa ba'a. Saba Yam keessan ba'a, Buraakee keessan ba'a, hanga dhaqee immoo ekspoorti ta'ee biyya alaa ga'utti Affaar keessa ba'a, deemee Jibuutii keessa ba'a jecha. Ummanni kun yoo waliin jaallan, yoo tokkummaan qaban bunni keenya asii bahee deemu jecha. Tokkummaa jechuun isa kanaa jecha. Ida'amuu jechuun isa kanaa jecha. Waliigallee waliin waloo waan faayidaa keenya irratti waliigallee deemuu kan jedhudha malee ida'amuu jechuun tokko ta'uu jechuus miti jechaadha. Kanaaf waggaa lamaan har'aa keessatti jijjiirama dhufu keessatti akkamitti akka deemuu qabnu kallattiin kaa'amaa ture jechaadha. Yeroo muummee ministeera keenyaa biyya kana fudhatu biyyi keenya rakkoo akkamii keessa akka jirtu asii baanee Finfinnee dhaquu miti asii baanee aanolee ollaa keessa galuu dhaqqabnee turre jechaadha. Kanarraa ka'ee nageenya akka bu'u jijjiiramni amma dhufaa kun akka ce'u gochuu keessatti hojiin gurguddaan hawaasa asitti argamu hawaasa guutuu biyyaa keessatti argamu wajjin marii adda addaa gaggeessuun biyyi tasgabbiif amma tokko akka sochootu godhamee jira jechaadha. Kanaaf karoorri waggaa lama dura sana bahee ture har'as hojiirra oolee biyyi keenya nagaa jalqabdee jirti jechaadha. Kana bira dhaabbachuun gahee hunda keenya akka ta'u ummanni kun hawaasni kun hubachuun baay'ee murteessaadha jechaadha. Karaa biraatiin dirree dimookiraasii bal'isuu qaamoleen obbolowwan keenya biyya alaa yeroo adda addaa qabsoo irra turan sun nagaan gara biyyaa galanii ajandaa qabanu waan qabanu hawaasatti karaa nagaan diriirsanii yoo filataman mootummaa hundeeffachuu akka danda'an karaa dimookiraatawaa ta'e socho'uu akka qabanu kallattii kaa'amee dirree dimookiraasii bal'ateen obbolowwan keenya biyya alaa turan kaan kan bosona keessa turan hundinuu gara biyyaa galanii gara biyyaa seenuudhaan qabsoo karaa nagaa akka godhamu haalli mijaa'ee jira jecha. Kana yeroo jennu qabsoon godhamu hundi isaatuyyuu heeraaf seera biyyattii qofa eegee socho'uu qabaa jecha. Haa ta'uuti malee taateen amma bakka garaa garaatti mul'ataa jiru yeroo laallu seera cabsuu jeequmsaaf nama kakaasuu bakka garaa garaatti arrabsoodhaa fi waan yaada hin taane uumuudhaan ummata gara hin taanetti geessuudhaaf hojiin hojjetamaa jiru hojii guddaadha jechaadha. Isa kana keessatti ummanni keenya tokkummaadhaan dhaabbadhu jechuu danda'uu qabaa jechaadha. Yeroo baay'ee wanti nuti fagootti ilaallu yoo qabsoofne hin sirreessine boru dhufee mana keenya keessa seenuu danda'a jechaadha. Kanarraa kaane qeerroowwan keenya qarreen keenya kana booda jirraa jirtuudhaan nama sossobuun hin ta'uu jechaadha. Dargaggoon qeerroon keenya kana booda hojii qabatamaa barbaada. Yaada qabatamaa barbaada. Seenaa kaleessa ittiin nama boosisaa turan har'as deebisanii boosisanii biyya keenya nageenya boorisuun hin danda'amu. Kana gochuu keessatti immoo tokkummaa waliin dhaabbatanii socho'uun baay'ee murteessaadha jechaadha. Kanarraa ka'ee bakka garaa garaatti maqaa duula na filadhaatiin sochiin gaggeeffamaa jiru kunis keessoo isaa yeroo laattan keessoo jeequmsaaf qopheessuu waan fakkaatu ni mul'ata qabatamaadhaan jechaadha. Fakkeenya kaasuudhaaf bakka garaa garaatti duulli gaggeeffamaa jiru kun duula yaada irratti hundaa'e duula tarsimoo irratti hundaa'e osoo hin ta'in duula jeequmsaaf dargaggoodhaaf bakka garaa garaatti taasifamuu akka ta'e qabatamaadhaan wanti mul'isuun ni mul'ata jechaadha. Kanaaf hawaasni keenya gargaarudha jiru tokkummaadhaan jaalalaan dhimmoonni akkasii kun dhaabbachuu akka qaban paartileen mormaa ta'anillee karaa tokkummaatiin akka socho'uu qaban sirriitti ifatti itti ibsuun baay'ee murteessaadha jechaadha. Karaa biraatiin paartiin badhaadhina akkuma amma Sheekh Ahmad dubbatanii ka'an akka amantaatti zamana booddee kana
yaanni bakka garaagaraa dhaabbatu yoo dhufe isa giddu galeessaa filadhaan amantaa hiriira deeggarsaa ministeera muummee Dr. Abiy Ahmediif istaadiyeemii guddicha magaalaa Jimmaatti godhame kana fakkaata jechuudha. Kanaaf paartii kana bira dhaabbachuun paartii kana wajjin qabsaa'uun filannoo dhufuufis illee of qopheessuun baay'ee murteessaadha. Kanaaf paartiin keenya biyya kana ceesisuudhaaf biyya kana tokkoomsuudhaaf yeroo kamiyyuu caalaa ofii isaa xumuree hojii keessa galee jira jechuudha. Kanaaf paartiin keenya paartii akkasii malee kan amma qolinaan paartii sirna kana isaa jiruudhaaf paartii mirga sabaa toolamii lubbuudhaaf dhufe jedhamee dubbatamu sun soba guddaa sobaa adii ta'uu isaa hubachuun baay'ee gaarii. Kanaaf paartiin keenya kan ittiin madaalamu tarsiimoof dambiif sagantaa keenyaa ni jecha. Dambiif sagantaa keenya irratti ifatti kaa'amee jira. Mirgi sabaa toolamii heera biyyattii irratti kaa'ame guutummaa guutuutti akka inni hojiirra oolu ni qabsaa'ame. Sirni federalizimii qaleessa sobaan namoota garaagaraa duuba ka'anii bulchaa turan sun hafee naannoleen hundi ofiin nama filataniin nama janaatiin nama naannoo sanaatiin akka inni of bulchu dhugaatti paartii qabsaa'u ta'uusaa qabatamaan kan agarsiisedha jechuudha. Walumaa galatti deeggarsa irra gaggeeffame kun tokkummaadhaan asitti agarsiisne kun cimee biyya keenya kana fuulduraatti kan ceesisu ta'a. Gareewwan hawaasni akkasumas qeerroof qarreen asitti argamtan hundi keessan sagantaa bareedaa akkasii qopheessitan hundi keessan maqaa bulchiinsa magaalaa Jimmaatiin maqaa hawaasa magaalaa Jimmaatiin guddaa galatoomaa ulfaataa uummanni Jimmaa takkaa nama yeellaa'isu takkaa yeroo hunda yeroo rakkinaa yeroo kamiyyuu tokkummaadhaan garoon bira dhaabbatudha. Arrabsoon gandummaa jedhamee kan asii gaditti qorolfamu Jimmaan kan bakka hin buune Jimmi tokkummaa Jimmi gandummaa kan hin beekne ta'uusaa qabatamaadhaan har'a agarsiisanii jirtu. Tokkummaan kun cimee itti fufuu qaba. Misoomni magaalaa keenyaas misoomni biyyaas ni hojjetama. Biyyi keenyas ni jijjiiramti. Galatoomaa uffadha. Kantiibaa magaalaa keenya obbo Bakkiyyuu Muhammad guddaa galateeffannaa. Ililleedhaan amareedhaan nu simataa bakka keessa isaanii. Bakka keessa qabataa baaldii nama sirbaatti si bu'aasa waan ta'eef ati si qaxxaafi warri keessa taa'alaala. Abdi. Sagantaan kun sagantaa addaa hiriira deeggarsaa ministeera muummee Dr. Abiy Ahmediif godhamaa jirudha magaalaa Jimmaa. I'm
Amen.